إلى سنكرافة حلال دسفافا وندمنا كابني على كتاب الله وسنة الرسول أجرو غاري غدان جيرمني بستاني غمچو يا شيطان كوينه دريرا دا يوم بذات البنقمني آيات إسلام آيات الزان قفمني نعمة دانغان قمني جمالي على كتاب الله وسنة الرسول مفوتي إسلاماتي فوتي جاهلية أكمل فكاتا يا بولي وانكيا دكان الكنيتي فكيف قويا لا يستوي جدا قولي ربي كيا نمني قلبي فيا بنا الدولالي على كتاب الله وسنة الرسول بلتي من إسلام ديني دانجارما فابركا المالي كيستو بشما جغلة دلتي تلنجي فما دربة دلتي تادنما دبينا كسما ربي كيكيلي على كتاب الله وسنة الرسول حكمة من الله بحلال مقابات بخالق تأمر توعد مقبابات نقتنق يا مهن الناس عبات يا براك فايدة استايا جم السرابت خير من السرابت جمالي على كتاب الله وسنة الرسول نمكم ترباب لبسديت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتنا قاله خميسة قال نمكم ترباب لبسقل baga jiraattan jalqaba yaadachiisa dirqama wayii jira dirqamni ani qabu maqaa kiyyaan warri feesbuukii tiiktookii akkasumas yuutuubii banatanii jiran namoonni baay'een osoo nan himatin biraan nagaati maqaadhuma keessanitti deeffadhaa waan achirratti dirqaman rakaame jira waan ta'eef booda utuu rakkatiin maqaa keessanitti akka deeffatan hungaa amma iwana kan saawundi raayyaa maaloo jinni uummata daddaa kana maqaa gara maqaa dhibba gahu tiiktookiin gara dhibbaa geera akkasumas immoo feesbuukiin gara toora 8 moo maal akkana wayii jira yuutuubiin ofishaal faa jedhee jira osoo warri ijaarame kun isin jalaan cofsiisin ani ofii kiyya wantan hajaadha beef namni hundinuu namuma jaallateen godhata yookaanis immoo itti fayyadamuu fa'aa mala jedheetu man kanan dura calluma jedhee namni immoo waan achirratti waan adda addaa waan nam fakkaanne barreessuu jalqabee inni kaan waan nam fakkaanne gadhiisuu jalqabee viidiyoona kanuma kokofittiidhaan gariin immoo kanuma hundaafuu gareetu ijaaramee jira garee isin irratti osoo rakkoon tokko isin rangahin guyyaa 7 kana keessa maqaa keessanitti akka deeffatan kabajaadhaan isin gaafadha kan feesbuukii kan tiiktookii kan yuutuubii garii warri yuutuubii warra amantii biraa faa jira inni rakkoon qabu amantii biraa ta'uun garuu maqaa keenya ta'uun immoo rakkisaadha warra amantii manzumaadhuma kan kootii fi yuutuubii nakasa seenaa irratti cobsiisee jira fillaa kan jedhamu fillaa YouTube hojii hojjetaa jiru kan kooti malee jedhee riipoortiin irratti godhee akkaawuntii akkanu dirqama jijjiirree wanta godhu kan nu godhe jira wama keenyaaf jechuudha. Maaliif jennaan maaligaa inqaanfatu kan namni waa hatu inqaanfatu yoo hattuu ta'eef yookaan immoo nama rabbiin beeku faanatti fakkaatu silaa kana hunda nutti hin godhu kooy fuudhanii maxxanfatan jedhee riipoortiin itti godhe waa kiyya jechuudha. Fillaa kan jedhamu YouTube irraa kan namu immoo gara tokko kan koolaalu kan isaa laala namni keenya silaa waddaan hin beeku jarri immoo karuma hundaanii hojjetu rakkoon qabu isaa miti dubbiin abbaan barbaade ilaalee abbaan barbaade dhiisa achitu hin ta'in maqaa keenyaan hojjetamuun yookaanis immoo namni rabbi tamanu wakana namni rabbi tamanu tokko yookaan waan sodaatu qabaachuu qaba kanaaf maqaa keenya irraa akka jijjiirratan kabajaadhaan isin gaafadha inni jalqabaa isa kana guyyaa meeqa jettanii guyyaa meeqa keessaniif torban okay guyyaa torban በዚህ ሳምንት ውስጥ ወደ ስማችሁ ቀይሩ gara maqaa keessanitti deeffadhaa warri raayyaa saawundi jinnii maqaa keessan maaliif akkaawuntiin utuun isin jalaan miidhamin jechuu kooti isin irratti cufsiisu humna gahaadhaan
qophaa'an natti fakkaata jaarmaya namni yeroo jaarame immoo jabaata. Kanaaf wanni isin gochuu qabdanu maqaa keessanitti deeffadhaa. Utuu akkaawuntichi waa tokko hin ta'in eega maqaa kootiin guddatee isinii guddate innumti kun iyyuu beeki filatamuudha bar. Namni maqaa namaa jaallatee maqaa namaatiin guddachuu waan tokko waan bareedaadha bar. Garuu waan tokko waan nam fakkaanne gariin dubbii ta'ee wama adda addaa waan nam fakkaanne kan biraas gadhiisuun hin mala. Namoonni keenya immoo addan beekanu isuma kanatu raayya jiru namoota komintii yoo seentanii ilaaltan hundinuu anarratti waa barreessaa maal ustaaz raayya isuma tokko ani qubaa'uun qabu hin arguu namatu iyyuu liinkii irratti erga malee an qubaa'uun qabu akkaawuntii kan koo tokkollee akkaawuntii isaa ofirkaan qabu an imeelii isaa iyyuu qabu anaa miti kan narkaa miti kan inni jiru ijoollee irra jira. Kanaaf otuu inni akkaawuntiin isin jalaa waan mallee isin jalaan ta'e yookaanis immoo hin cufamin maqaa keessanitti akka guyyaa 7 keessa deeffattanu isaa achi immoo waan jiru waliin gaati isaa achi immoo waan jiru waan itti gaafatamaan ta'u jechuuf. Kan lammaffaa baga torban geessan halkan kamisaa halkan jirraa leelatul jumaa jechuukooti. Ergama rabbi irratti rahmata buusuu hin irraanfatina. Ulfaadhaa galatoomaa. Nama kuma sagalii dhibbaafu jechuun baay'ee ulfaadhaa galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu ani inni jedhee sagaleen namaa hin dullooma namni hin dullooma yeroo hunda hin jiraatu.